Namoota albuuda warqii karaa seeraa alaa baasaatii fi daldalaa turan seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jira jedhame. Biiroon Barnoota Oromiyaa barattoonni naannichaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12tiin sadarkaa biyyatti dorgomaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu beeksisetti jira. Akkam jirtan hordoftoota keenya jalqaba irratti ka hordofaa turtan ijoo oduuti ture miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu sa'aatii kana akka isin himaa jiru anuu diimuusaati kallattumaan bal'ina oduuttiin isin dabarsa. Biiroon Barnoota Oromiyaadhaa barattoonni naannichaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12tiin sadarkaa biyyatti dorgomaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu beeksisetti jira. Guutuu gabaasa kanaa Daraartuu Garbaatiitu isin hima. Barattoonni naannichaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaan sadarkaa biyyatti dorgomaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise. Biiroon Barnoota Oromiyaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa qorataa jira. Biiroo Barnoota Oromiyaatti Daayirektarri Qophii Karooraa Obbo Hasan Idris Oromiyaatti hojii barnootaa dijitaalessuu fi teekinooloojiin deeggaruuf hojjetamaa jira jedhani. Teekinooloojiin kunis ogeeyyii biyya keessaatiin kan kalaqame qulqullina ragaalee barnootaa adda baasuuf kan gargaaru ta'uu eeraniiru. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa jiruun cinatti rakkoo gama dhiyeessiin jiru furuuf kitaabileen manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa miliyoonni 15 maxxanfamuu himani. Oromiyaatti bara barnootaa 2016tti qormaatni kutaa 6ffaa fi 8ffaa simisteera tokkoffaa haala wal fakkaatuun guutuu Oromiyaatti kan kennamu ta'us himanii jiru. Barattoonni naannichaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaan sadarkaa biyyaatti dorgomaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Qorannoo raawwii hojii barnootaa ilaalameen karoora ji'a 6 keessatti ijaarsi manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 100% galmeen 100% nyaatni barattootaa 173 raawwachuun eerameera. Manneen barnootaa Oromiyaa sadarkaa lammaffaa keessatti hooggansi dubartootaa 8% irratti argama. Raawwiin kun akka gadaanaa ta'etti ilaalamaa jedhani Obbo Hasan. Kanaan dura firiin qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa sadarkaa biyyaattis taanaan sadarkaa naannootti argamaa ture hedduu rifaasaa kan ture yommuu ta'u barattoonni marsaa marsaan qorumsa biyyoolessaa fudhachaa turan harki hedduun qabxii darbinsaa argachuu hin dandeenye. Oduma walqabateen mootummaan naannoo Oromiyaa kufaatii seektara barnootaa mudate furuuf koree hundeessee hojiitti galuun isaa bakka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa jirutti ifoomee jiraachuun ni yaadatama. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa lammiilee naannoo Tigraayitti sababa hongeetiin miidhamaniif deeggarsa birrii miiliyoona 5 taasiseeti jira jedhame. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa lammiilee naannoo Tigraayitti sababa hongee mudateen miidhamaniif deeggarsa qarshii miiliyoona 5 taasisee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Jilli ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaayetiin ministeera galiiwwanii aadde Ayinaalam Nuguseetii fi koomishinii gumrukaa dabalee qabataatii fi akkasumas ammoo qondaaltota olaanoo biroo of keessatti hammate maqaleedhaaf deeggarsa taasisee jiraachuun ifoomeeti jira. Jilichi naannoo Tigraayitti lammiilee hongeen saaxilamaniif kan oolu deeggarsa qarshii miiliyoona 5 olii taasisee jiraachuun isaatis ifoomeeti jira. Haaluma kanaan ministeerri dhimma dubartootaatii fi hawaasummaa lammiiwwan naannichatti miidhamaniif deeggarsa garaagaraa taasisee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Deeggarsicha kan fuudhan bulchiinsi yeroo naannichaa hoogganaa biiroo maallaqaa Dr. Mahirat Bayyanaadha. Deeggarsa taasifameef galateeffachuudhaan rakkoo naannicha mudate furuuf hundinuu tumsuu akka qabu gaafatanii jiraachuu isaanii ragaan biiroo koominikeeshinii naannoo Tigraay irraa argamanii ifoomsa. Namoota albuuda warqiidhaa karaa seeraa alaatiin baasaatii fi daldalaa turan seeratti dhiyeessuuf ijaameeti jira. Guutuu gabaasa kana kennaa darajjeetiitu isin hima. Namoota albuuda warqee karaa seeraan ala baasaa fi daldalaa turan seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jira. Bu'aa misooma albuudaa irraa argamu dabaluuf hojjetamaa jiraachuun ibsame. Bu'aa misooma albuudaa irraa argame adda baasuuf raawwiin hojii dhiyeessii albuudaa ji'oota 6 darbanii kan godinaalee Booranaa fi Gujii bakka pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii argamanitti magaalaa Shaashamanneetti qoratameera. Boordii misooma albuudaa Oromiyaa dabalatee bakka qooda fudhattoonni sadarkaa federaalaa naannoo Oromiyaa fi godinaalee Gujiif Booranaa argamanitti gabaasni hojii haga ammaa dhiyaachuun qorannaan hojii gadi fageenyaan taasifameera. Itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii bu'aa misooma albuudaa irraa argamu fooyyessuuf
xumuruuf ji'a ja'a dura karoora qopheessuun mariin qooda fudhattoota kanneen waliin gaggeeffame hojiitti kan galame ta'uu himaniiru. Oomishaa fi dhiyeessii albuudaa seeraan alaa hambisuuf hojii eegalameenis namoota dhiyeessii albuudaa warqee yookaan sookkoo irratti bobba'an 180 keessaa kanneen fooyyee qaban 94 ta'us harcaatiin hedduu kan jiru ta'uu himuun sochii taasifameen maashinoonni hayyama hin qabne 134 mootummaadhaan dhaalamus ibsaniiru. Namoota 105 irratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'us ibsameera. Namoota albuuda warqee karaa seeraan alaa baasaa turan seeratti dhiyeessuu fi daldala seeraan alaa hambisuuf qindoominaan kan hojjetamu ta'us dubbataniiru. Dinagdee biyyaa utubuuf shoorri albuudni qabu olaanaa ta'uu dubbatanii yeroo itti aanutti biyyi keenya albuudarraa faayidaa malu qisaasama malee akka argattuuf qooda fudhattoonni karooraan hoogganamuun cimanii hojjechuu qabu jechuun ragaan koominikeeshinii Oromiyaarraa argame ni mul'isa. Keeniyaatti dubartoonni 100 ta'an sochii aadaa fi duudhaa Booranaa kunuunsuun dhalootatti deebisuu kaayyeeffate jalqabaniiti jiru jaame. Keeniyaadhaatti dubartoonni lakkoofsaan 100 ta'an sochii aadaa fi duudhaa Booranaa kunuunsuudhaan dhalootarraa dhalootatti akka dabruuf kaayyeeffate irratti bobba'anii jiraachuun isaanii eerameetti jira. Gareen dubartoota Booranaa biyya Keeniyaa kaawuntii Ayisolloo keessa jiraatan duudhaa fi aadaa isaanii guddisuu fi kunuunsuudhaan faayidaa barnootaaf dhaloota ammaa fi gara fuula duraatiif akka dabru tattaaffii jalqabuu isaanii miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin addeessaniiti jiru. Gareen gadhis addaa jedhamu kun dubartoota 100 kan of keessaa qabu yoo ta'u dubartoonni irra caalaan isaanii ammoo umriin isaanii kan waggaa 50 olii ta'uun isaatis eerameeti jira. Sochii taasisaa jiran kanaanis bara dijitaalaa aadaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiru kana madaaluun hambaa aadaa badhaadha isaanii dhalootatti dabarsuudhaaf kan yaadame ta'uu ifoomsaniiti jiru. Dura teessuun garee kanaa kan ta'an aadde Habiibaa Waariyyoo hambaalee aadaa kunuunsuu fi galmeessuu barbaadan keessaa sirbootaa fi shubbisa aadaa, uffata aadaa, qophii nyaataatii fi aartii adda addaa ta'uu isaa eeruudhaan hambaaleen aadaa kunis ammoo dhalootarraa dhalootatti akka darbuuf jabinaan akka hojjetan eerameeti jira. Gareen kubbaa miilaa Gaambiyaa xayyaara keessatti wallaaluun kukkufan jaame. Gareen kubbaa miilaa Gaambiyaadhaa tapha waancaa Afrikaa sanbata eegalamuuf gara Koot Diivuwaaritti xiyyaaraan balalirra osoo jiranii rakkoon isaa mudatee jiraachuun ifoomeetti jira. Deeyilii Meel akka gabaasetti xiyyaarri taphattoonni kun ittiin balali'aa jiran hanqina oksijiinii waan mudateef of wallaalanii turuun isaaniitis gabaaseetti jira. Kanarraa kan ka'e xiyyaarri taphattoota kana fe'ee deemaa ture imaltoota hundumaa qabate gara Gaambiyaatti deebi'uudhaaf dirqamuunis ifoomeetti jira. Yeroo ammaa kana daandiin qilleensa Ivory Coast xiyyaara kan biraatiin taphattoota Gaambiyaarraa akka dhufaniif ergee jiraachuun ifoomeetti jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Gaambiyaa ibsa laateen taphattoonni isaa hundinuu fayyaa gaarii akka qabanis ifoomseetti jira. Ka'umsi rakkoo mudate kanaa garuu maal akka ta'e qoratamaa akka jiru ibsameetti jira. Xiyyaarichi daqiiqaa 9 oliif qilleensarra eega ture booda rakkoo isa mudateen deebi'ee qubachuudhaaf dirqamee jiraachuunis Deeyilii Meel gabaaseetti jira. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduun isaatii kanaaf isinii qabadhee dhiyaadhe kanumaan raawwadheetti jira. Qophiileen Waliif TV kanaaf itti fufu yeroo gaarii qabaadha.